Eli dastanii birrii 500 isaa na irratti galchee na irraa fudhachuu didee kanaafiyyuu jaalalleensaa duraa jirti. Kaleessaa viidiyoo sana ergaa waraabnee poostii godhe argiteetu argachuun qabaa naan jette jedhe. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa jechuudha. Egaa akkuma barame jechuudha dhokadheetoo bosonan jira jechuudha qabsoorraa inni adammoo jechuudha. Maaloo kaayee warri ilaaltan maalii yoo subscribe like gootan maaloo kan ilaalamu 800 laayikiin 20 yookiin immoo 30 maal rakkoo qaba? Viidiyoo nama tokko yoo ilaaltaniitu ta'e Oromoo ko laayikii godha. Laayikii nama guddisuu jechuudha, nama gargaaru jechuudha. Dhugaan siniin jedhe inde carroomuudha ko hojii kana keessatti hirmaachuu jechuun nama gargaaru jechuun badhaadhu jechuudha. Maal rakkoo qaba? Komentii sontan laayik anammasuma dhugaan siniin jedhe komentii namaan barreessu laalaaf viidiyoo namootaa jechuudha. Ani laayikii godhee nan darba yoon illee hilaalee illee akka tasaallee jechuudha. Tooni laayikiin godhin leera darbe dhaqeenan laayikii godhaaf maaliif akka fayyadu waan hin beeku jechuudha. Kanaaf laayik Oromoo laayik qimamoo hojjee laayik arjummaa miti kan beekamtan sin maal taataniitti qo'ame badhaadhummaa mitiin siniin jedhe sinaa dhayyeessaa miti maal rakkoo qaba ishiinu imana madaamii keessa warra jiran warra waa'ee fi hin qabne yoo guddistan siiras isa dhugaan siniin jedhamu inde maal Oromoo maali qimamoo hojjee maali galalaaf Ana damu jechuudha baay'een sin jaalladha. Ishee silmaan sin jaalladhu famme akka isinitti taasaa dhugaa dubbachuudha. Innaa jechuudha. Egaa kanaafiyyuu ani isa wajjin anaasaa taasiseetoo ture hin barbaadani fedhii birrii kee dheeraanii nama immoo qarshiidhaan bituun hin danda'amu. Inni immoo qarshii isaa tidhaanii of lakka'eera. Waan hundumayyuu qarshii isaatti of tilmaameera. Isa kanaaf ani hin fedhu. Kuni hundinuu kan taasifamaa jiruu fi Abrahaamii fi Ermeellaarraa fagaadhu jecha jedhudha. Isaan irraa immoo fagaachuu hin danda'udha kan inni jedhe jechuudha. Abrahaam immoo baay'een keessan ni beektu waliidhaan guddanne bara gaarii bara yaraa waliidhaan dabarsine waanta ta'eefi anarra garuu hiriyaa koo kana qarshiidhaan hin geeddaru hin fedhu hin barbaadu. Ermeellaa jechuunis Ermeellaan nama gaariidha. Anaafis gaarii isaafis gaarii. Nuti gaafa hoteela seenneeyyuu Ermeellaa duwwaa miti kan kaffalu. Dubartiin akkamittiidhaanii otoo nuti jirru nu affeerti jenne nutiyyuu kaffala malee ani meeshaa tokkitti wantini Ermeellaarraa argadhee tokkollee hin jiru. Ishinis guyyaa tokko baatee ni dubbatti. Kanaafiyyuu akkasittiidhaanii yaaduudha kanii sin qabdaniidha kan inni jechaa ture jechuudha. Egaa hin barbaachisu wanta akkanaayi. Roota biras immoo deemanii Ameeruu fi Joonii daa'ima ni qaba dastaanii jennaanii Rootaan garuu amanuu hin dandeenye. Isa kanaafi amma ani jaalallee dastaa kan duraa argadheetu jira. Naasofsiifteetu jirti. Haadha mucaan suni yookiin ishiyyuu ta'uu dandeessi hin beekamu. Isa kanaafiyyuu ishii faana wal argine ani 500 sana ani ishittan kenna. Inni sila didee fi waan barbaadetti godhadhu naan jedhe. Ani immoo ofii korra darbeeyyuu nama namaaf ta'udha. Waan inni ittiin socho'uu qaba. Hojii mataa kiyyaa qaba. Isa kana birriin isaa nan barbaachisu. Har'a namoonni inni birriidhaan bitee boruudhaan isa ganu, boruudhaan isa dhiisu. Isa kanaafi birri isaatti amanuu hin qabu. Kan inni jedhe jechuudha gaa'ee. Inni kun sirriidha. Ilmi namaa birriidhaan hin bitamu. Ilmi namaa gatii hin qabu jalqaba isaa jechuudha. Maaliif hanga birriidhaan kanaan bitama jedhame hangatti hin tilmaamamu. Ilmi namaa uumamadha. Uumaatu kennee uumaatu fidee waan ta'eefi hoolaa gabaa keessaa miti baazawwee kanii bitamu jechuudha. Hoolaa gabaa keessaatu bitamee birriin itti kennameeti malee dhalli namaa hin bitamu. Wanta akkanaa kuni nama miidha jechuudha. Dhaloota biroo dhufaniif gufuu ta'a jechuudha. Har'a birri isaatti tilmaamate baay'ee rakkisaadha. Haala kanaan dhugumas immoo jaalallee qabaa, hiriyaa qaba taanaan jechuudha. Ruttaan baay'ee miidhamtuudha. Amma illee jechuudha bootti kan ishiin jirtu jechuudha dhugaa dubbachuudha. Boottidha jechuudha yoo dhuguma akka isaan jedhanii jaalallee qabaate jechuudha. Egaa itti bilbilee eessa geessitta jechaanii ture dhufaan jira daandiitu cufame
kani ishiin jechaa turte jechuudha. Iddoo kanatti iddoo akkasitti bu'inaa jechaanidha kan inni ture. Ishiinis immoo in turte yeroo ishiin turtutti sin bilbilaafidha kan inni ture jechuudha. Ani jalqaba irratti jaalallee isaatti kan qarshii kana kennu akkaawuntiin inni gara isaatti hergee akkaawuntii keenyu akka ta'e adda baafamee ni beekama jechuudha. Akkaawuntii isuma irratti deebisee sheerii gochuu hin danda'a jechuudha. Garuu diraamaadha baasawee diraamaa jarittiiti jechuudha. Yoo ta'u baate maali nuyi mana madaamii keessa jirra nu ergaati mana madaamii keessaa nu baasaati jechuudha. Mee hojiin hojjechiisaa hin barbaanna. Baala gootamme baaluma isa kana gootamme ammas hin birri. Akkami waansaa. Innaa sinii wayyaa akkas baay'ee tokkoon dhugaa dubbachuudhaaf nama jibbisiisa jechuudha. Gatii nama dhabsiisa dhugaa dubbachuudhaaf akkasittidhaan hanga kanaatti innis deemuun isaa jechuudha. Namni illee saganallee jedheetoo jira jechuudha. Gaafanni birriidhaan bitee ijoolleen humti sunillee jedheetoo jira. Konkolaataa yoo barbaadde mana yoo barbaadde naan jedhe hanaan illeeti kan inni jechaa ture jechuudha. Yaalii baay'ee kan sinii taasisaa jirtanii yoo Hermeellaa gidduu dhabatanii ta'e faayidaa xiqimiitu si hanqatanaan jettaniitoo jirtu. Ani xiqimiif jedhee ittiin sennee ishiin namaaf ta'aa jirudha. Namoota baay'eef ta'aa jiru. Dhagahittuu maatii hosidhaanii buttaa jiraadhaaf iddee mana kireessitee fi akkatti ishiin jiraachisaa jirtu. Isa kanaafiyyuu sammuu keessanii sirreeffadhaa. Waan baay'ee barreessitu waan baay'ee jettu jechi keessan duubatti naan deebisu gara fuulduraatti adeemsi tarkaanfiin kan inni jedheetoo jiru jechuudha. Tarkaanfadhaa adeemaa siniin jechuudha. Gaa nuti illee kan barbaannu muxxinni jettee jechuudha. Haati jiru abbaan obboleessa qaba Abrahaamii. Ati immoo yeroo hundumayyuu ani Abrahaamiif gaachana Abrahaamiif ani da'oodha Abrahaamii akka inni gadduun barbaadu jette. Kuni hundumtuu immoo haadha manaa fi abbaa manaa ija tokkoon ilaaliitii jabaadhu jedhanii kennaan immoo anii fi ruuttaanii waan walitti nu buusee qabnaa waan tokko nun taasifnetu jira jettee maal akka inni ta'e nuti adda baafannee waan barre hin qabnu waan beenne hin qabnu. Isa kanaaf egaa intalitti dhaaf jechuudha. Gaa'ii bilbilee jechuudha. Dhuma gubbaarratti ishiin dhufuu diddee daandiin hin cufame jedhee egaa bakka gara keen dhufaanuu achumatti na eegi jedheeni ishii jettee jechuudha. Yoo danda'amaa ta'e viidiyoo na waraabessi ni gadi gallakkisa yoo danda'amu immoo ta'uu immoo baate immoo boruudhaan ishii faana dirqama dhufuuni yoo haadha mucaa taateetti ta'e birrii kana mucaa kootiif kenninaan jechuu dandeessi. Ani immoo dabarseetti kennaadha kan inni jedhe jechuudha. Boruudhaan immoo inni immoo dhufe birrii koo maaliif dabarsa yoo barbaadu baattetta jedheessi qabuu danda'a. Amma diraamaan cak jedhee haaraan babbanameera. Haaraan jira. Mucaa kee isaan sun mucaa kee fudhachuuf jechaa too kan jiranii. Isaan kun asiin mucaa alarratti mucaa dhiisee dhufe haadha manaa dhiisee dhufe jedhanii asiin immoo Itoophiyaa keessaa immoo ani jaalallee isaa duraati naan jettiin irratti bilbilte jedhanii bakka gargaraan jira. Abshur siniin jechuun jaaladha. Isaan bira homaa hin dhabdanii homaa hin dhabdan siniin jechuudha. Kan inni barbaadu jechuudha. Namni xineessitaachuu itti fufaa siniin jedha. Namni waggaa tokko muluu waa'eedhuma jireenya nama tokko odeessa. Waa'eedhuma jiruu nama tokko odeessa. Jireenya mataa keessaniin jiraattan abee lammaatti jaalallee kee dhabdeetoo jirtu argiteetta miti jaalalleen kee akka dhiira biraa fidde akka jaalallee biraa fidatte argiteetta miti ati jireenya namaa jiraatta ati jireenya dubartii tokko fana asii achi qaatta baazawee jechuudha. Dhugaan siin jedhanii isa xiqimii naama jettee jechuudha. Soba itti fayyadamteetta itti waasin ilaatteetti Hermeellaan malee jechuudha. Namni kamiyyuu faayidaa tokko malee jechuudha. Gargaarsa tokko malee jechuudha. Nama tokko faana hanga kanaatti adeemuuf tarkaanfachuu hin danda'u. Maaliif jennaan jireenya mataa isaatii qaba. Eenyu kan jaalallee saaqatee eenyu kan dubartii baqa hiriyaa isaatii faana ta'u ishaa ta'u hiriyaa kan obboleessa keetaa jennu Kamaal jennaree Hermeellaadhaan jechuudha. Abrahaamis luka tokkoon hin dhaabbanne achi jedha as jedha. Abrahaam jireenyumti isaa kana jedhame wanti himamuyyuu hin jiru. Sinis as jettu achi jettu jechuudha. Hiriyoota keessan jaalallee qabattan gattanii jechuudha. Kanaafiyyuu atillee liqimsamteetta. Atillee jechuudha. Kana booddee sooliin sitti hin deebitu. Sooliin qabamteetti. Ati asuma Hermeellaa elmushee meeshee jedhi jechuudha. Eshika.
mee min laalla gudii kee inni laalla waan ati gootu dhugumatti kennita ta'uu dhugumatti dabarsita ta'uu akkamittiidhaan akka ta'e yookiin immoo ani bilbilaan iyyuu jechuudha akkas jetta haati ani immoo viidiyoo irratti baheeni akkas jedha namatu kaleessa maal akkanan jedhe beektu gaafan galese faananii yuutiyoo jedha kan barbaadetti gabaa walakkaatti illee yoo ta'e ta'e dhoqqee baxabaxeen sitti naqa maal jetta yeroo sana jennaani ay dura natti himtee dura walii gallee yoo viidiyoodhaaf jennee akkas ta'eera ta'e rakkoon qabu waan natti himtee homaan dubbadhu argitanii warri biyya keessa akka tasaasamuun isaanii kana beeku yoo sana ta'eera ta'e oma rakkoo hin qabu waan natti himtee fedhe lakki biraankiin akkoo namatti himamee miti kan hojjetamu dingata kan hojjetamu dingatuma gabaa walakkaa keessatti shaasitti godhaan jedhanii kaan immoo jechuudha argitanii sobaniiti walii galaniitu akkas hojjetuun jedhani fiilmii beeku nu caala jechuudha argitanii sayyuumee nama baadiyyaa akkas naan jedha nama magaalatti fakkaate kanaaf isaanii walii galanii nuti barreetoo jirra sakana kaniin jechuun jaaladha qoftan qosina eebbifamaa birrin akkatti baala taate akkatti ittiin taphachaa jiru hordoftoota kiyya qaalii I love you sinan jaaladha sinan kabaja